Lama paartii lammaffaa boqonnaa saglaffaa kutaa kudhanii ilaalla. Paartii lammaffaa irratti hambaalee seenaa heritage of Itoophiyaa meaning and value of heritage kan jedhu ilaalla. Hambaan seenaa Itoophiyaa keessatti maal fakkaata? Akkasumas immoo Itoophiyaa keessatti heritage jechuun maal jechuudha? Vaaliuun isaanii iddoon isaan qaban immoo maal fakkaata kan jennudha jechuudha. Heritage is something that can be passed from generation to generation, something that can be conserved or inherited, and something that has been historical or cultural value. Heritage may be understood to be physical object, piece of property, a building or palace that can be owned and passed on to some else. Egaa heritage kan jennu kuni qabeenya ta'anii beekumsa ta'uu danda'u, maybe qabeenya ta'uu danda'u, dhalootatti kan darbanidha. Generationidha kan darbanidha. Yeroo tokko kan ija keenyaan ilaallu, conserve kan goonu ta'uu danda'u, kan kunuunsuu dandeenyu ta'uu danda'u, yeroo tokko historically ta'uu danda'u, yookaan immoo cultural value kan qaban, aadaadhaaf iddoo guddaa kan qaban, yookaan immoo seenaadhaaf iddoo guddaa kan qaban ta'uu danda'u. Kanaaf namoonni tokko physically waan tangible ta'an ta'uu danda'u. Yeroo tokko kan isaan akka hubatanitti jechuudha, objectii ta'uu danda'u. Jechuun piece of property, haftee wantootaa qaqqabuu kanneen dandeenyu, ijaarsota garaagaraa, dhiyeessiiwwan ta'uu danda'a. Kan hundi goone ilaaluu dandeenya. Yeroo tokko immoo jechamaan daddarbanis ta'uu danda'u. Kunniin maalidha? Heritage. Haftii seenaati yookaan immoo hambaalee seenaati. Beyond the physical objectiin yeroo baay'ee beekamaadha. Palace of the place of heritage. Heritageidhaa fi physical objectiidhaan alatti jechuudha. Variety of heritage practice that preserve or pass down from generation to generation. Kanaafuu qabeenya kanneen hambaalee seenaa kanneen baay'eetu jira. Dhalootatti kan darban kan qaqqabamaniin alatti objektii kanneen ta'aniin alatti tangible kanneen ta'aniin alatti dhalootatti kan darban hambaalee seenaa baay'eetu jira. Fakkeenyaaf languagein harkaan hin qaqqabdan, culturein, popular song, literature, dressing kunniin maal isaanii intangible ta'anii yookaan harkaan kan hin qaqqabne ta'anii generationitti kan daddarbaa dhufanidha. For example, just as significant help as comprehensive was physical artifact and the building that were more accustomed into heritage. Egaa heritage yoo jennee guutummaan guututti walitti qabuudha yoo barbaanne fakkeenyaaf tokko physical artificial kan harkaan qaqqaban jiru miti buildingiiwwan garaagaraa heritageidha jedhanii kan laalantu jira. Kanaafuu heritagein maybe tangible ta'uu danda'a, maybe intangible ta'uu danda'a. Harkaan kan qaqqabnu visible kan ta'e kan immoo harkaan hin qaqqabne ta'uu danda'a jechuudha. The term heritage value jechuun immoo maalidha? Meaningii fi vaaliuun group tokkoof heritagein qabu. Fakkeenyaaf Laallibalaan hiikaa mataa isaa qaba miti. Akkasumas immoo uummata Laallibalaan keessatti ijaarame sana irratti hiikaa mataa isaa qaba, vaaliuu mataa isaa qaba. Look, aanolee bira kottaa. Aanolee bira yoo dhuftanii hiikaan aanoleen uummata Oromootiif qabu fi uummata Tigraayiitiif qabu garaagara. Vaaliuun inni qabus, iddoon inni qabus garaagara. So kun maalidha? Vaaliuu, heritage vaaliuu gaafa jennu guruupii tokko biratti yookaan indiviijuwaal tokko biratti, hawaasa tokko biratti heritagein akkamitti ilaalama? Ijaarsonni garaagaraa akkamitti ilaalamu? Arkeoloojiiwwan garaagaraa akkamitti ilaalamu? Haalli teessuma lafaa akkamitti intangible kanneen ta'an kan akka afaanii, kan akka aadaa uummatichaa akkamitti ilaalamu? Traditioniiwwan akkamitti ilaalamu kan jedhudha. Kanaafuu there are many classification qoqqoodama garaagaraa irratti hubanna. Value irratti beekni isaanii tokko historically jiru, seenaadhaaf kan tajaajilan jiru, aesthetics bareedinaaf kan tajaajilan jiru, economyidhaaf kan tajaajilan jiru, socialdhaaf kan tajaajilan jiru, scientificidha yookaan immoo saayinsiidhaaf kan tajaajilan jiru, wantoota birootiifis kan tajaajilan jiru. Kunniin tajaajilli isaanii garaagara. Fakkeenyaaf bosona Baalee iddoo fudhattanii maaliif itti fayyadamna? Economicalidha miti. Lammaffaan aestheticidha, iddoo bareedinaati. Okay, sadaffaanoo scientificidha. But aanolee gaafa dhuftanii historicalidha. Maybe bareeduu danda'a, namatti toluu danda'a, namatti toluu baachuu danda'a. Baruu maalidha inni? Historicalidha. Kun maalidha? Garaagara jechuudha. Haalli tajaajila isaanii, vaaliuun isaan itti kennan. Type of heritage kan ilaalan, hambaawwan seenaa kan ilaalan. Egaa heritagein biratti akkuma isiniin jedhe naachuraalii ta'uu danda'u, kan uumamaan kan akka bosonaa jechuudha. Tangible ta'uu danda'u, kan harkaan qaqqabnu. Tangible ta'anii kan harkaan qaqqabne ilaaluu danda'u. Intangible ta'uu danda'u, kan harka keenyaan immoo hin qaqqabne. Agartanii heritage yoo qoqqoodnu naachuraalii ta'anii kan muuf ta'anii fi kan muuf gochuu hin dandeenyes jiru.
intangible ta'anii move ka ta'uu kan danda'an kan move hin taane jiru. Intangible taanaan move hin jennu maalinni hin arginu yoo ta'eef. So kanaafuu naachuraaliin heritage naachuraalii jedhamanii waamaman tokko fiizikaalii fi baayoloojikaalidha. Fiizikaalii fi baayoloojikaaliin kunniin naachuraalii. Formationiin guruupii kanaa kan akkamiiti? Ilmi namaa kan itti hirmaate odoo hin taane bareedinaaf kan nu tajaajilan kan akka bosonaa saayintifiik pointiidhaaf kan nu tajaajilanidha. Kan biroo immoo ji'oogiraafikaal fiiziyoograafikaal teessuma lafaa haalli teessuma lafaa qabiyyeen lafti qabu kan akka animaalii kan akka pilaantii kunniin maal isaanii naachuraalidha. Saayinsiidhaaf koonsarvii kan barbaadan. Kan biroo immoo naachuraal saayit or perceive diligent natural area of sign value for the point of view science conservation natural beauty iddoowwan babbareedinaaf tajaajilan natural area kan akka laggeenii kan akka wantoota mul'atan ta'anii jechuudha. Kan biroo immoo intangible heritage. Intangible heritage kan jennu kunniin qabeenyadha hambaalee seenaatii garuu kan isaan bakka bu'an maallaa harka keenyaan hin qaqqabnu. Look Praaktisiiwwan garaagaraa hojiiwwan duraan paastii keessa taasifamaa dhufan reprezentaatiiviiwwan garaagaraa agarsiistota garaagaraa jechuudha. Ekspreeshiniiwwan garaagaraa naayiloojiiwwan garaagaraa iskiiliiwwan garaagaraa instruumentiiwwan garaagaraa objektiiwwan garaagaraa fi aartifaaktiiwwan garaagaraa kan harkaan hin qaqqabamne intangible jennaan. These manifested follow domain karaa kanneen ibsuu danda'e tokko oral traditionii ekspreeshiniiwwan garaagaraa afaaniin dhalootaa dhalootatti kan darban kan akka laangweejii fakkeenyaaf baayiskiliin jira miti intangible ta'anii kan nutti himaman duraan akkana turan jedhamanii kan nutti himaman jechuudha. Cultural heritage, performance aartiiwwan garaagaraa, social practicing, festival eventiiwwan, naayiloojiiwwan garaagaraa, practical concerniin, neecharii kanneen ta'an, yuunivarsiitiin, injiinas naayilojii ta'anii handicraftiin kan harkaan hin qaqqabamne garuu dhalootatti kan darbanidha. Tangible heritage. Tangible kan jennu heritageedha hambaa seenaatii kan harka keenyaan qaqqabnu. Heritage refers physical artifact. Harka keenyaan qaqqabne produce kanneen ta'an manteen gochuu kan dandeenye namootatti jenereeshiniidhaan dhalootatti ilaalanii kan daddarbanidha. Isaan kun artist creation fakkii artistoonni kaasan giraafiiwwan garaagaraa buildingii fi historical place iddoowwan seenaa hambaalee seenaa ijaarsota garaagaraa muumentii dhagaa wantoonni garaagaraa irratti barraa'ee fi aartikiraaftiiwwan wantoota mul'atanidha. Which consider words of preserve of future. Fuucharii uummanni fuucharii akka argatuuf akka mil'atuuf wantoota kanneen akka daawwatuuf kunuunsuun kan nu barbaachisu jechuudha. The heritage of Ethiopia registered by UNESCO. UNESCO irratti kan galmaa'an hambaaleen seenaa Itoophiyaa kan akkamiiti? Tokkoffaan Steel of Aksum. Ijaarsa Aksum Tigraay keessatti kan argamu National Regional State Tigraay keessatti kan argamu akkasumas inni kun UNESCO irratti galmaa'eera yoom 1980 galmaa'e. Aksum Kingdamiitu ijaare yeroo sana keessatti Aksum Kingdamiitu kan ijaare yeroo siivilizaashiniin Aksum sadarkaa olaanaarra gahutti kan ijaare. Maaliif nu tajaajilare? Historical value hambaa seenaati. Aksum archaeological site include list of all Aksum fi historical value ta'uudhaan UNESCO irratti bara 1980 kan galmaa'e ijaarsa Aksum gamoo Aksum Tigraay keessatti kan argamu. Biroo immoo the Rock-Heaven Church dhagaarraa kan ijaarame manneen amantaa Laallibalaa jechuudha. Isaan kunniin immoo kan ijaare eenyudha? Zaaguwee Kingdamiitu ijaare. Zaaguwee Kingdamii jalatti Laallibalaan bataskaana gurguddoo 11 ijaare. Bataskaana gurguddoon 11 kun Amaaraa Kililii keessatti naannoo Amaaraatti kan argaman yoo ta'an dhagaarraa kan bocamanii ijaaranidha. Saayin godhanii dhagaarraa kan ijaaraman yoo ta'an register ta'anii kan isaan galmaan bara 1978 UNESCO irratti hambaa seenaa addunyaa jedhamuudhaan gargaaran galmaaniiru. 11 isiniin jedheera. All element church represent achieve their execution size and variety and boldness of their form. Haalli ijaarsa isaaniitiin 11 ta'anii uniqueness-dha. Ijaarsi isaanii garaagaraadha. Exception hiikaa garaagaraas kan isaan qabanu. Haalli ittiin ijaaramanis garaagarummaa qaba jechuudha. Faasil Gibee. Faasil Gibee jechuun Faasiladas kan ijaare yookaan immoo Gondaritti kan argattan gamoo Faasiladas bara jaarraa 17ffaa keessattuu 1636ttidha kan inni ijaare Faasiladasi. Faasiladas kun gamoon kun Gondaritti taa'uun Gondaritti kan argamu arkitektii baay'ee bareeduu fi baay'ee nama hawwatu durirraa jechuudha. So inni kun Faasiladas Gimbii jedhamee waamamu jechuudha. Inkolar kan ta'e Faasiladas Gibbiidha. Gibbiin kun galmaa'ee jira jechuudha. World Heritage irratti. Biroo Semi Mountain National Parkidha.
paarkiidha. Paarkii naannoo kaabaatti irratti argamu gaarreen kaaba Itoophiyaa irratti keessattuu naannoo Amaaraatti irratti kan argamu Amaaraa Noorzan Gondor irratti kan argamu jechuudha. Paarkiin kun paarkii guddaadha. Wanni inni ittiin beekamu Extremely large kan taate Jilaada Baaboonii fi Simiin Fox akkasumas immoo Waayiliyaa Ibeeks kanneen jedhaman Itoophiyaa qofa keessatti kan argaman bineensonni Itoophiyaa qofa keessatti argaman kan keessatti argamanidha. Jilaada Baaboon keessatti argama Simiin Maawuntiin keessatti akkasumas Simiin Foxiin Simiin Maawuntiin fi Waayiliyaa Ibeeks Simiin Maawuntiin keessatti argama. Paarkiin kun si'a jalqabaatiif paarkii Itoophiyaa ta'e kan galmaa'edha. Ichatti bara 1979 UNESCO irratti galmaa'e bara 1978. Kan biroo Laawur Vaalii of Awaash. Qarqara garagarii laga Awaash. Qarqara garagarii laga Awaash kuni Laawur Oomoon kun inni argamu kiiloomeetira 300 Addis Ababaa irraa fagaatee kan argamu Affaar irratti argama. Naannoo Affaar irratti kan argamu yoo ta'u, kuufama arkooloojii qilleensota garaagaraa, dhagaalee garaagaraa, wantoota garaagaraatiin kan kuufamedha. Kanaaf Laawur Vaaliin kun Awaash kuni wantoota garaagaraa waa'ee qabuuf, wantoota nama hawwatan baay'ee waa'ee qabuuf hambaa seenaa UNESCO irratti galmaa'eera 1980. Biroo immoo Laawur Vaalii of Oomoodha. Laawur Oomoo Vaaliin Oomoonis akkasuma kan inni argamu immoo uummata kibbaati innis. South Nation Nationality of People of Regional State keessatti kan argamu yoo ta'u, hambaa ilmi namaa, animal fossiliin, hafteen ilma namaa fi hafteen bineensota garaagaraa keessatti argamedha. Kanaaf iddoo ilmi namaa itti uumame jedhameetu waamama. Laawur Oomoon kuni kanaaf UNESCO irratti bara 1980 galmaa'eera. Tiyyaa kan jennu Addis Ababaa irraa kiiloomeetira 90 fagaattee kan argamtu Sooddoo yookaan Guraagee jennee kan waamnu Sooddoo keessatti argama. Zeen kiiloomeetira 90 fagaattee argamti Sooddoo keessatti argama. Sadeen Sooddoo jedhamuun ni yaadattudha yaada. So muumantiin kun ijaarsa dhagaalee 36 achi keessa jira. Isaan keessaa 32 haramanii tottolamanii simboolii kan ta'anii ijaaramanidha. Kanaaf bara 1980tti UNESCO irratti galmaa'eera jechuudha. Harar Jagol. Jagolii Harar yookaan gamoo Harar yookaan ijaarsa dallaa Hararidha. Seensa Harar irratti dallaa Harar irratti kan argamu yoo ta'u, fageenyi isaa gara bahaatitti Addis Ababaa irraa jechuudha Finfinnee irraa kiiloomeetira 529 fagaatee kan argamu yoo ta'u, waaliin kun yookaan dallaan kuni dallaa yeroo sana keessatti Imir Nur Muhaajiin jaarraa 16ffaa keessatti kan ijaaredha. Kaayyoon ijaarsa isaa lama ture. Tokkoffaan uummata Oromoo ofirraa eeguu fi akkasumas immoo Kiristaan Ayilaand Kingidamii ofirraa eeguudhaaf Imir Nur Muhaajiin ijaaree jaarraa 16ffaa keessatti Harar Jagolii kana. Kanaaf Harar Jagoliin kun hambaa seenaa ta'uudhaan historikaalii seenaa ta'uudhaan UNESCO irratti bara 2006 galmaa'eera. Konsoo Kaalchiraal Laandiskeep. Konsoo Kaalchiraal Laandiskeep kan jedhamu kun immoo karaan isaan ittiin lafa ittiin kunuunsan yookaan immoo daagaa ijaaru. Daagaa kan isaan ittiin ijaaran kun immoo dhagaarraa ijaaru. Stone Wall Trussiidha. Daagaan isaanii dhagaarraa kan ijaarame waa'ee ta'eef uummanni iddoo sana jiraatan aayilaandidha. Gaaraa akka biyyeen hin haramne, biyyeen hin niqamne prosperitiisan qabeenya isaanii eeggachuudhaaf, laandii isaanii eeggachuudhaaf kan taasisanidha. Kanaaf ijaarsi daagaa isaanii kun hambaa seenaa ta'uudhaan UNESCO irratti galmaa'eera 2011 jechuudha. Biroo kan galmaa'e 11ffaan masqala yookaan daamiraa seremoonii kan jennu kun yookaan True Cross jedhamee kan waamamu masqala gaafa fulbaana 17 kan kabajamu seremooniin kuni masqalli kuni the ceremony feat of the find of Three Holy Cross barbaacha fannoo barbaadu miti fannoo barbaaduudhaaf fannoo Kiristoos barbaaduudhaaf kan taasifamedha. UNESCO irratti immoo kan inni galmaa'e hambaa seenaa hin taanjabiliidha. Inni kun hin qaqqabamne ta'ee ilmi namaa kan itti fayyadamu 2013tti galmaa'eera. Kan biroo kan galmaa'e Gadaani uummanni Oromoo kan itti fayyadamu Indigenous Democratical Social Political System uummata Oromooti. Gadaan baay'ee kabajamaadha. Respectivelyidha uummata Oromoo biratti innis hin taanjabiliidha. Harkaan hin qaqqabnu bara 2016 hambaa seenaa ta'uudhaan UNESCO irratti galmaa'e. Fincee Ceembalaalaa. Fincee Ceembalaalaa kan jedhu kun immoo uummata Sidaamaa biratti jijjiirraa waggaati. Jijjiirraa waggaa fakkeenyaaf nuti kaammee jennamti waggaa jijjiirrannu isaan garuu fincee Ceembalaalaa irratti Sidaamaan kan jijjiirratanii hoolidee isaaniiti guyyaa ayyaana isaaniiti new year celebrationidha. Waggaa haaraa kan isaanitti simatanidha. Fincee Ceembalaalaan kun uummaticha biratti intaanjabiliidha. Yaa harkaan hin qaqqabnu fincee Ceembalaalanii 2015tti hambaa seenaa ta'uudhaan galmaa'eera. Biroo immoo Xiqimtiidha. Yookaan Xiqimat yookaan immoo Itoophiyaan IPV'n kan jennee kan waamnu yookaan immoo ayyaana cuuphaa jennee kan waamnu ji'a arfaffaa keessatti kan kabajamudha. Inni kun immoo
ayyaanni cuuphaa kanarratti namoota baay'eetu bahu argitanii jiraattanii ayyaana cuuphaa kanarratti Juunarii 1920 irratti baay'inaan namoonni ba'aniiru yeroo sana kan turanii. Then feestivaaliin kun feestivaalii Beeftaamisiiti yookaan feestivaalii yookaan ayyaana cuuphaati. Ayyaanni cuuphaa kunis immoo ayyaana isa arfaffaa intaanjabil ta'uudhaan UNESCO irratti galmaa'edha. Ayyaana isa arfaffaa intaanjabil ta'uudhaan 2019tti UNESCO irratti galmaa'edha. Seen konsoo kaalcharaal laandiskeep agartanii daagaa isaan akkatti ijaaran jechuudha. Kun daagaa isaaniiti. Sameen maawunteenidha. Kun immoo bosona maawunteenii sameenii. Rookiiwwan charchiidha. Laalibalaatti kan argamu. Obelisks of Aksum Askum kan ijaaru. Fasiladas Gibbii jechuudha. Xiyyaa ijaarsa kana dallaa kanneen jechuudha. Then asitti kan biraa maal argannaa feestivaal kilaasifaayi under intangible feestivaalonni ayyaanonni garaagaraa kabajni ayyaanota garaagaraa intangible harkaan hin qaqqabne waan ta'eef intangible jalatti ramadamu. The most important cultural and religious festival ayyaanonni baay'ee kabajamanii fi baay'ee beekaman Ashandaa uummata Tigraay Ashandiyye jedhaniiti kan isaan waamamu. Shedee or Soolee jedhanii kun uummata Tigraay biratti kan inni kabajamu. Amaaraan yeroo tokko tokko ni kabaja. Ashandaa Ashandiyye Shedee Salolee jedhamee waamama. Dubartoonni marga dheeraa dugda isaanii irratti hidhataniiti feestivaala kana ba'anii sirba garaagaraatiin irra deemanii biyya irra deemanii kan kabajanidha. The festival known as Ashanda, Ashandi Shadi or Sole is biggest and unique religious and cultural festival in Tigray and Amara region state that is Sole for girl and young woman. Egaa kan inni itti kabajamu dubartoota fi dubartoota qofatu kabaja ayyaana kana. Ashandii Shadii Shololi kan jedhu kan dubartootatu kabaja. Ayyaanichi kan inni kabajamu ayyaana guddaa ayyaana kabajamaa guddaa yuunikii ta'e Tigraay fi Amaaraa keessatti kan kabajamu jechuudha dubartootaa fi young women kan kabajanidha. Religious belief in vital accept of human existence. Yaa karaa garaagaraatiin ilaalu amantii keessatti Ashandii kana kabaju karaa garaagaraatiin hiikaa garaagaraatiif purpasii garaagaraatiin kan isaan kabajaniin inni tokko guyyaa ayyaana akka ayyaanaatitti ayyaana godhachuudhaan unique celebration gochuudhaan kan kabajanidha. Kan biroo intangible kan ta'e kan kabajamu Irreechaadha. Irreechaan uummata Oromoo biratti baay'ee beekamaadha. Irreessa jennee kan waamnu jechuudha. Annually Thanksgivingidha. Irreechaan kan adda isa taasisu galata kennuudha yookaan Thanksgivingidha. Waaqa uumaa samiif lafa uume guyyaa birraa jalqaba birraati irratti kan kabajanidha. Kanaafuu beginning of spring yookaan beginning of birraa ji'a birraa siizinii birraa keessatti bahanii gara riivarii dhufuudhaan bishaaniin bosona gara bosonaatti yookaan iddoo bishaanii fi muka qabu irratti dhufuudhaan galma bishaaniitti irratti kan isaan kabajatan jechuudha. Irreecha is celebrated every year in September. Septemberii keessa kabajamaa hora Bishooftuu hora Arsadii keessatti hora garaagaraa keessatti hora 5 keessatti miti kan kabajamu Finfinnee irratti jechuudha. So kabajama jechuudha. Biroo maaniskripshiniidha. Maaniskripshinii jechuun barreeffama duraanii ta'ee giiziidhaan afaan giizitiin wanta akka qodaata irratti gurguddaa irratti kan barreeffamedha. Exception Sub-Saharan Africa it has written tradition Itoophiyaa keessatti biyya Itoophiyaan barreeffamaanii exceptionidha. Si'a jalqabaatiif afaan giizitiin biyyoota Sub-Saharan Africa keessa jechuudha. Si'a jalqabaatiif kan barreeffamtedha. Akkuma beekamu jaarraa arfaffaa keessa kiristaanitiin Itoophiyaa seenee ture. Yeroo sanarraa jalqabuudhaan barreeffamni kun biyyattii keessatti guddachaa dhufe jechuudha. His Ethiopia considers number of manuscription. Kanaafuu Itoophiyaan barreeffama manuscriptionii kana baay'ee qabdi. They were special school of calligraphy Gondar and Shawaa. Barreessitoonni echatti argamu baay'inaan kan isaan argaman barreessitoonni manuscriptionii kana maal jedhamu calligraphyonni Gondarii fi Shawaatti argamu. There is school for booking binding. Egaa mana barumsaa macaafa kanaa ta'uudhaan kan tajaajilan Gondarii fi Shawaan. The train were assigned as a royal court for record event. Egaa nama kana barreessuuf mana mootummaatti waamamee leenjiin kennamaa fi leenjiin erga kennamee fi akkamitti akka barreessuu qabu, akkamitti fayyadamuu akka qabu, qalama gurraacha fi diimaa akkamitti akka fayyadamuu qabu, fakkii akkamitti kaasuu akka qabu, pilaantii mineraalii garaagaraa akkamitti akka galchuu qabu beekumsi kennamaa fi beekumsi erga kennamee fi booddee bifa kanaan kan isaan barreessan jechuudha. Biroo timbilsiidha. Timbilsi kan jennu ijaarsota garaagaraati. Tanjabiliidha. Harkaan qaqqabuu dandeenya. Ijaarsa garaagaraati isaan kunniin maalirree tanjabilii harka keenyaan hin qaqqabna. Some of these temples date back duraan kiristaan eeriyaa dura kan ijaaramantu jira. Oduu amantii kiristaanaa gara Itoophiyaan dhufin dura kan ijaaraman jiru. Fakkeenyaaf kan akka Yihaa jechuun Aksuumiin dura kan turte Kaaldiraalidha. Mana amantii ishee jalqabaa duraaniiti. As kan ture uummata Yihuudiiti yookaan Jiwdaati. Isaan kunniin ijaaranii jiru keessattuu Maarii of the Siyoon Aksuum keessatti kan jiru.
oldidha inni kunis Mary of the Aksum kan jennu kun immoo qulqullittii Maariyaam daat Aksuumitir kan ijaarame. Rokeewwan Church jechuun Laallibalaan, Monasterii fi Oozaroon, Monasterii jechuun iddoo molokseewwan garaagaraa keessa jiraatanidha. Kunniin hunduu tempelsiidha, ijaarsota garaagaraatiif taanjabiliidha. The temples of Yehaa in Yehaa kan Yehaa kun ijaarsi Yehaa eessatti argama? Yehooma keessatti argama. Adawaarraa gara kaaba baasheetii irratti jechuudha. Adawaa jechuun Tigraay keessatti magaalaa argamtudha. Isheerraa gara kaaba bahaati irratti kan argamu. This is tower built in Saban style and dated through the combination with ancient structure South Arabian about 1100 BC. Egaa Yehaa kana kan ijaaran afaan Saabaatiin barreeffamni garaagaraa kan irra jiru taaworiin isaa baay'een afaan Saabaatiin kan barraa'e. Yeroo sana keessa warra South Arabiyaatu ijaare jedhameeti structure kana lafa kaa'e jedhameetu yaadama. Dhaloota Kiristoos booda waggaa before Kiristiin booda waggaa 700 booda jechuudha. Bifa kanaan kan argamudha. Yehaadha inni kun. Bro maal argannaa Moskoowwan. Moskoo keessaa the oldest Moscow in the Ethiopian and the Horn of Africa in the Africa kan ta'u Moskoo Najaashiiti. Najaashiin kan inni argamu Tigraay keessatti kan inni argamu. Inni kunniin amantii Islaamaa irratti Moskoon masgiidonni garaagaraa ni ijaaramu. Different part of the country irratti yookaan biyyattii keessatti ijaaramu garuu inni jalqaba Najaashiidha. Moskoo of Najaashi Tigraayitti kan argamu. Grand Anawaar Moskoo Addis Ababaatti kan argamu. Moskoo guddicha jechuudha. Paalaasiidha. Paalaasii jechuun galma mootummaati. Galma mootummaan yeroo garaagaraatti iddoo garaagaraatti jiru kan ijaarratan jechuudha. The well-known palace in Ethiopia, Palace of King Fasilidas. Paalaasiiwwan keessaa yookaan galma mootummaa keessaa baay'ee beekamu kan ta'u inni jalqaba galma Fasilidas. Fasilidasiin kan ijaarame. Grand Palace of Minilik kan ijaare Shawaa keessatti kan argamu. Palace of Jimmaa Abbaa Jifaar. Jimmaa Abbaa Jifaaritti kan ijaarame. Paalaasii Jimmaa isa kana jechuudha. Palace of Ras Ali. Palaasii Ras Ali ni ijaare. Akkasumas immoo Kumsaa Morodaa kan ijaare jechuudha. Kumsaa Morodaa kan ijaares kunniin Ras Aliin kan ijaare Kumsaa Morodaatiin bakka bu'ee Kumsaa Morodaas immoo naannoo Wallaggaati irratti jechuudha. Naqamteef Wallaggaa irratti beekamu. So Palace of Abbaa Jifaar inni kun Abbaa Jifaarii Kumsaa Morodaa Naqamteetti kan beekamu jechuudha. Kan biroo Keefii fi House of Soof Umar. Keefii holqawwan garaagaraa maal fakkaataa fi Soof Umar immoo maal fakkaata inni ilaalu. One of the most remarkable extensive underground cave in the world. Keefiin Soof Umar keefiiwwan yookaan holqa haroowwan jalatti ijaaraman gurguddaa keessaa isa tokkoo fi isa addunyaa irratti baay'ee beekamudha. Soof Umar keefiin yookaan immoo holqi Soof Umarii Waabii riivarii irratti kan ijaarame yookaan laga Waabii irratti kan ijaarame yommuu ta'u, change course in the distance part carve new canal through the limestone. Limestoneidha. Kan limstoneiti suuta dhiqamaa haramaa deemuudhaan uumamaan Soof Umariin yookaan immoo holqa ijaaramedha. Kan biroo Halaalaa Keellaadha. Halaalaa Keellaa yookaan Halaalaa Kaab Daawurrootti argama. Halaalaa Keellaa jechuun immoo dallaadha. Dallaan kun dallaa baay'ee ijaarsa dheeraa ta'ee dhagaarraa kan ijaarame. Dhagaan inni irraa ijaarame immoo homtuu wanni wal qabsiisu hin jiru. Dhagaatu dhagaarra taa'ee isarraa kan ijaaramedha. The Daawurroo wall was constructed strategic defense position. Kaayyoon ijaarsa isaa jalqaba irratti defensiidhaaf ittisaaf kan isaan ijaaranii bordered by the Omo and the Gojab River. Kan inni ittiin daanga'u immoo Omo fi Gojab Riveridhaan. The construction of this dry stone walls may have been begun to second half of 16th century, completed probably in the second half of 18th century. Ijaarsi isaa kan inni ijaarsi dhagaa gogaa kana walirra tichanii ijaaruu dallaa kanaa kan inni jalqabe jiddugaleessa jaarraa 16ffaati. Inni xumurame garuu jiddugaleessa jaarraa 18ffaati. Waggaa 200 kan ijaarame jechuudha. Kanaafuu yeroo sana kan jalqabe mootii Halaalaa jedhama. Mootichi dallaa Halaalaas jedhamee waamama. They all started from the Soof area of Gamo. Inni jalqabe Goofaa South Omo Zone irraa akkasumas Kondaa Specially waradaa and Kaafaa Zone irraa kan jalqabu yommuu ta'u biyyoota wal quunnamsiisuudhaan amma Jimmaatti kan inni deemu dallaan kun Halaalaa Keellaa jechuudha. Baay'eeraa fi baay'ee guddaa wal qabsiistuu tokko malee dhagaarra taa'ee kan ijaarame baay'ee kan isin dinquudha jechuudha. So kanumaan xumurameera histiriin boqonnaa 9ffaa fi akkasumas kitaabichi kutaa 9ffaa. Kanumaan xumurameera. Yeroo dubbisa gaarii isiniif haa ta'u galatooma.